Ashaamar kafuun akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa. Qophii Sonaartiiti. Qophii Sonaartii guyyaa irraatiinis sirboota lama bara 2023 keessa hojjetaman irratti yaada koof akkasumallee qeeqaa qopheeffadhee dhiyaadhee jira. Qophiin Sonaartii waan ta'eef sirboota gaarii gaafanni hojjetamee uummataaf dhiyaatus koomentii kennaa gaafamu akkasumallee sirboonni gaariin taane uummataaf dhiyaatullee immoo irratti qeeqa keenyaaf wanta jabaachuu qabullee immoo yaada keenyadha kan asirratti kennannu. Sagantaa kana qopheessuun kan isin waliin turu ana ayyaantu taayee ogeessi kaameraa kiyyaa Abdullahi Guyyoona waliin jira. Agaa xumura qophii kootiitti nafaana tura. Egaa gamanumaan gara sirbichaa totoo isiniin dabarsini. Sirbi kun kan inni dalagame 2023 keessadha. Egaa sirba san kan hojjete urgee dhaadhiidha. Sirba sanallee zaatuu biirradha kan yoo barbaaddan achirratti argachuu ni dandeettu. Egaa sirbi suni sirba ulaagaasaa eeggateefidha. Sirba yeedaloonsaa walaloonsaa bareeduudha yoo kan jettu taate mee sirbichuma dhaggeeffanneetu achirratti immoo yaada koo isiniif kenna. Ayyee sirbicha tu baay'ee sarara deddeebi'an dhaggeeffatanii dhugumatti sirba nama kofalchiisuudha. Egaa namni gaafa sirba tokko hojjetu maallaqa itti baasee itti dadhabeeti kan inni hojjetu. Fedhii qaburraas ka'ee sirba kana dalaguu danda'a. Egaa sirba kana keessatti jalqaba gaafa irra deddeebi'ee riitiim yookiin intinaas shubbisa isaas hin dhaggeeffachiisaan ture. Dhugumatti sirba kana keessatti shubbinni isaan shubbisan namatti tola. Sirba kana keessa yoon dogoggoruudha baadhee riitiimiin sirbichaa sirba shubbisa saraalee natti fakkaata. In bareeda shubbisni isaa jechuudha. Garuu as keessatti sirba kun fakkeenyaaf yeedaloon isaallee walaloon isaa fakkeenyaaf akkuma inni jalqabarraa kaasee walaloomti isaa iyyuu jechaadha. Dhugaa dubbachuu walaloomti isaa namatti hin tolu hin bareedu jechaadha. Maaliif akkas jedhama fakkeenyaaf jaalalli kee yoomnarraa achi siqee kan kee namaafuu hin galu haalli akka mala kee yoo makaatanii intina walaloo masaa laaltanii jaalalli kee yoo machinarraa siqee kan kee namaaf hin galu amalli kee akka amala keetii walaloomti isaallee namatti hin tolu jechaadha. Yeedaloon immoo silayyuu hin jiru. Ooma reyaalitii dhugaa jiru walitti himne jechaadha. Asirratti mucaa kanaaf yaada kennuu otoo hin taane waa'ee aartii Oromooti. Fakkeenyaaf aartiin Oromoo yoo akkam ta'e yoo akkamitti guddisnaa yoo akkamitti bareechinaa akkanumatti fedhiima sirbaa qabaannee fi yookiin immoo akkan ilaalutti walaloo kanaallee kanuma isaati. Abbaan yeedaloos abbaan walaloos urgee maraa jecha mucaa amma sirbuu jiru kana. Kanaafiyyuu yoo sirbuudhaaf fedhii qabaattan yookiin warra ijoolleen akkasii wayi walaloo bareedaa namarraa fudhachuu. Walaloo yeedaloo sirba sanaa waliin deemu jechaadha. Garuu immoo fakkeenyaaf dirqamaa miti. Kennaa sirbuu hin qabdan taanaan dirqama miti baay'ee sirbuun jechaadha dhiisuun hin danda'ama. Hojii biraa dalaguun jecha maaliif amma fakkeenyaaf sirba kanatti maallaqa baastee waan meeqa goote tokkoffaa aartii Oromoo xiqqeessuudha kun. Lammeessoo immoo maallaqa keetti nafne sadaffaa immoo sirba kanallee yoo kaatee yuutuubiitti gurgurtee gatii ittiin hojjette sanallee siin baasu jechaadha. Kanaaf yoo amma fakkeenyaaf sirboota akkasii itti dhadhabanii dalaguurraa anaafutu dhiisanii gaarii dhadhee yaada. Asirratti fakkeenyaaf yaadallee akkasumatti qeeqa duwwaa kennuuf utuu hin taane urgee daadhii jabaadhu sirbuudhaaf fedhii yoo qabaatte akkuma jalqaba jedhe wayi walaloo sagalee keetiin deemu fudhattee irra sirbuudha. Fakkeenyaaf sirboota kana jalatti gaafan deemee ilaalee koomentii tokkotu na dhibe achi jalatti jechaadha. Tokkotu maal jedha wayi inuman si jibbee si maal utuma sirbi kun sitti afeera ta'ee dheetu dhaqee koomentii kennaaf achi jalatti jechaadha. Kana booda namni wayi maal godhee tripilee godhaaf koomentii achi jalatti lakki
namni kamiyyuu gara haadha isaa keessatti hin baratu. Kanaafiyyuu jajjabeessuu qabnaa kan jedhu ture jechuudha. Qoyaanaa waan asirratti naan galle namni tokko sirba sirbuudhaaf kennaadha moo yaaliidhaan dhufa sirbi. Namni kun barnootaa miti yookiin garaa mataa garaa baqasuu wayim demmoo ispeeshaalisti waan akkasii miti fakkeenyaaf sirbi kennaadha. Yoo kennaa isaa qabaatte walalootti fiddee maal jettee yoo qooqa qabaattee jechaadha yoo yeedaleessuu dandeetteedha kanatti sirbitu malee namni kamiyyuu garaa isaa keessatti hin baratu. Kanaafiyyuu jajjabeessuu qabnanne akkasumatti aartiin Oromoo gaafa isheen badaa achumaan du'aa gaafa isheen deemtu harka rurrukutuu jajjabeessuu hin qabnu jechaadha. Namni kuni sirbi isaa bareedaadha. Bareedaa taanaan jabaadhu bareedaadha. Sirbi kee bareedaa miti taanaan haay bareedaa miti wayiin hojii biraa dalaguu yookiin immoo fooyyessii walaloo fi yeedaloo sirba kee waliin deemu yookiin riitimii sirba kee waliin deemu hojjedhu jenneetu akkasitti koomentii olii gochuu malee achuma keessatti fakkeenyaaf nama badaa jiru tokko harka cabacabnee balleessuu hin qabnu. Egaa sirba isaa kana dhaggeeffanneeti kan inni jirru. Egaa asumaanii waa'ee sirba isaa kana irratti yaada koo fitadhee gara sirba lammaffaatti isin dabarsa. Maaliif qophiin koo guyyaa irraa sirbootuma gosa kanaan hojjetaman irratti yaada koo kennachuudhaaf kan inni dhufe mee sirba koo kan lammaffaa isaan dhaggeeffanneetu asirratti illee yaada koo sheerii isinii godha. Egaa sirba koo lammaffaa mee dhaggeeffanneetti irratti immoo yaada koo fi sirbi kun eenyuudhaan sirbamee yeroo kam keessa hojjetame kan jedhu immoo isiniif himaa gamanumaan gara sirbichaatti. Egaa sirbicha dhaggeeffannee jirra. Sirba tun taanee akka walaloo akkasuma yoo inni gaariidha. Egaa sirbi kun isheetu Haayiluudhaanidha kan inni sirbame. Barootuma 2023 keessadha kan inni hojjetame. Almost waggaa tokko boodanse'a. Gaaddisee tiyya jedha mata dureen isaa waggaa sirbu. Dhugaa dubbachuudhaafi sirba kanarratti yoo namni dirqii wayin dirqisiisee waatti qabee sirbiittiin jedhee malee namni fedhii isaa sirba akkasii sirba jedhee yaadonii jechaadha. Asirratti tanaaf wanti naan gallee fakkeenyaaf gaafa sirba akkasii yoo inni sirba akkasii hojjettanii keessumatti komiin qabuyyuu mana muuziqaadha warra yookiin sirboota kana warra dalaganii jechaadha. Maaliif amma fakkeenyaaf sirbi kun yeedaloon isaan bareedu walaloon isaan bareedu kwaalitii waraabbiin qabu. Viidiyoo isaa olaaltanii jechaadha. So sirba akkasii maaliif dalagdu warri mana muuziqaa warri hojjettanii jechaadha. Wayii yoo maallaqaaf taate gaafa sirboota akkasii dalagdanii maallaqa ijoollee akkasii kanarraa fudhattanii rabbi isin hin gaafatu cubbuun ijoollee sanaas hin qabu. Maaliif amma fakkeenyaaf bakkan tureettammanii yeroon jiraachaa ture mana muuziqaa hedduutu naannaan ture jira jechaadha. So ijoolleen kun yeroo isaan bakka garaagaraarraa dhufanii ijoolleen sirboota hojjechuu gaafa isaan dhufanii yoo teessa wayii kaan sangaa gurguree dhufaa wayii kaan wantoota tokko tokko yookiin waan hedduu gurgureeti kan inni sirba kana dalaguu dhufu jechaadha. Namni kun wayii fedhii qabaatee sirba kana hojjechuu barbaada ta'a. Garuu sagalee hin qabu yeedaloo walaloon isaan bareedu yeedalootti sirba sanatti baaseetti sirbullee beekuu dhiisuu danda'a jechaadha. Kanaafiyyuu yeroo sirboonni akkasii gara mana muuziqaa keessanii gaafa dhufu wayii nama sanaanii ati kanaaf gahaa miti. Maaliif birrii qofa irratti fokusii gochuun sirrii miti. Aartiidha kun aartii Oromoo. Oromoon aartii kana yookiin sirba kana akkamiiniti gatiitti kaffalee fakkeenyaaf Aloo Daawwee, Ilfinash Qannoo, Zarihuunii, Hacaaluu, Dhaadhii Galaa akkamitti aarsaatti kaffalanii bakka isaan irraan fidan kana fakkeenyaaf jechaadha. Ani aartistoota hangafootadha kan hin waame. Aartistoota hedduu jira Na'oo Gooban namoota hedduu jira jechaadha. Fakkeenyaaf namoota Alii Birraarraa namoota aartii kanaaf gatii kaffalanii aartii afaan Oromoodhaaf jechaadha.
sirbaaf gatii kaffalanii akkasitti nu biraan ga'anii jechaadha. So maaliif dhaloonni amma nu keessa jirru keessumaa ammoo dhaloonni ammaa kuni maaliif akkasitti aartii kana balleessa maaliif akkasitti aartii kana caccabsaa jechaadha. Fakkeenyaaf amma gama TikTok irra deemtanii sirboota akkasii kana fidaniiti yeroo isaanii gaba irra social media akkasitti olii gad oofanii ittiin koomentiin isaallee namatti hin tolu haalli jiru achirraa namatti hin tolu jechaadha. Maaliif kuni aartiin Oromoo akkuma yeroo ammaa kana guddatee bakka gaarii ga'uudhaa fi namoonni irra dalagaa hojjetaa jiran akka itti qaafaa galaanaa namoota hedduu jira. Akkasuma immoo namoonni balleessuudhaaf kutatanii kaanis waan jiru fakkaata jechaadha. Sirboota akkasii kana gaafa laaltanii walumaa galatti egaa waa'ee sirbaa asheetu irratti yaada koo gaafanii irra kennadhu. Akkuma jalqaba isinii kaase yeedaloon isaan bareedu walaloon isaan bareedu kwaalitiin qabu maaliif gaaddiseeti yaa marartuu kiyya shubbisni achirratti illee shubbisna shaawaa ta'u beeku riitimiin isaan irratti shubbisuu jiran shubbisi isaa namatti tola. Garuu asirratti sirboonni akkasii kun akkamitti fooyya'uu qabu yookiin immoo ijoolleen akkasii kun akkamitti fooyya'uu qabu jennee olaalle irra guddeessa manni muuziqaa irratti hojjechuu qaba sirboota akkasii irratti jechaadha. Gaafa isaan sirba akkasii dalaguu dhaqanii wayimsi yeedaloon isaa sirrii miti taanaan walaloon isaa walitti nufu taanaan sirba kee kana bakka akkasii sirreessi walaloo akkasitti hojjedhu jedhanii koomeenti gochuu maal calluma jedhanii birriif yookiin maallaqaa fi sirboota kana dalaganii gadi baasuun gaarii miti jechaadha. Fakkeenyaaf sirba kana sirbootuma walitti qabeen gaafa dubbadhu kan urgeessi kan isheetus jechaadha. Kwaalitiin qabu waraabbiin illee jechaadha namni itti waraabe. Garuu maallaqa kaffalu ijoolleen kun gaafa sirba kana hojjetanii maallaqa kaffalu maallaqa harkaa fuudhu. Maaliif tola miti waan ta'eef jechaadha. Ijoolleen kun maallaqa kaffalaniiti sirba kana hojjetanii sirba kanarraa faayidaa hin arganne. Maaliif amma fakkeenyaaf YouTube irratti gaafa sirba kana geessitee sirba harkaa bitaa jettu YouTube'n followers 10,000 qabullee sirba kana harkaa fuudhuu dhiisuu danda'a jechaadha. Maaliif tola miti yoo maallaqa irraa argatte maallaqni sun sheeriidha. Garuu ni ilaalamuuf taanaan namni YouTube isaa irratti fe'uu barbaadu illee jiru jechaadha. So viidiyoo kana yookiin sirba kana maallaqa itti baasanii dalaganii hojjetanii kaanii gaafa fidanii namni YouTube'n harkaa fuudhu hin jiru. Ijoolleen kun maallaqa itti baasaniiru. Birrii guddaadha barkan ittiin isaan hojjetanii jechaadha. Namni koomeenti isaan godheen jiru waan ta'eef. Gaafa maallaqa itti baasanii hojjetanii fidan immoo YouTube'n irraa bitu hin jiru. Ijoolleen kun maal ta'an kisaaraa sammuu isaanii itti dhaga'amaa jechaadha. Maaliif maallaqa isaaniitti nafne hojii hojjetan sanatti hin milkoofne. Kanaafiyyuu sirboota akkasii kana irratti tokkoffaa isinumtoonni sirboonni akkasii kana ofii hojjettanii jalqaba of ilaalaa. Ani kennaa sirbaa hin qabamoo hin qabu. Wanti hundumtuu kennaadha. Barnootaan hin dhufu. Kennaa waan ta'eef sirbuu nan danda'amoo hin danda'u. Kennaa san qabda taanaan walaloo riitii yeedaloo kee wajjin deemuu danda'u. Yoo barreessuu dandeette barreessi yoo dadhabde immoo nama walaloo barreessuu irraallee fudhadhuuti oo sirbitee wanti sanatti milkoofte illee sheeriillee godhachuu wayya waan ta'eef as deebitee akkanatti hojjechuu malee calluma jenne wayi beekamtii fi wayi immoo abaluu sirbe ani hin beeku yeroo ammaa kanatti fakkeenyaaf ebaluu sirba akkasii sirbe akka jedhamuuf sirba matee wayin wanti kun faayidaa maqabaatee yookaan immoo ani hin beeku amma fakkeenyaaf koomentii tokko gaafa naqee ilaalu jabaadhu baay'ee gaariidha jabaachaa jirta kanarra immoo isa dhuftu immoo akkasitti sirraa eegnaa min jedhamu baay'ee namni gaafa hanqina qabu hanqinasaa gaafa jabina qabu immoo jabinasaa shubbistoonni achirratti shubbisuu jiranii ijoollee gaariidha shubbisuu jiru shubbisa bareedaa shubbisuu jiru garuu rakkoon walaloon yeedaloon sagaleessuun jechaadha sirrii miti aga kaameraatti aga kwaalitiitti kanaafiyyuu keessumatti manni muuziqaa wantoota akkasii irratti hojjechuun gaariidha. Callumettanii maallaqa ijoollee gaafa san sirba dalaguu isin bira dhufu ofirra dabarsuu yookiin maallaqa sana argachuudhaaf sirba sana dalaguun gaarii mitiidha. Qophiin keenya sona aartii guyyaarra sirboota lama irrattidha kan hin xiyyeeffanne sirboota sana dhaggeeffattaniitu jirtu. Isinillee sirboota sana koomentii gochuu dandeessu. Asuma irratti ergaanii isheetuudhaaf akkasumallee immoo urgeedhaaf qabu. Yoo viidiyoon koo kun isin qaqqabe jabaadhaa hojii gaariidha. Garuu koomentii gaafa argattan immoo koomentii keessan san fooyyessuudhaaf immoo hojjedhaa yoo kennaa kanan qabdan ta'ellee hojii gara hojii biraatti illee deebi'anii hojii hojjechuun gaariidhaan jedhaani akka qophii sona aartii koo guyyaarraa horni miidiyaatti egaa qophiin koo guyyaarraa sirboota lama irratti kan xiyyeeffate kana fakkaataa koomentiidhaaf akkasuma immoo akkamitti illee akka isaanii jabaachuu qabanidha hergaa koo kan hin dabarfataa ture sagantaa kana qopheessuun kan isin waliin turan ayyaantu taayyeedha ogeessi kaameraa kiyya Abdullahi Guyyoona waliin ture yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jalatti naa barreessuu dandeessu torban sona aartii birootiin hanga walitti